Majamuudhaan beekamu kanneen yakka tokko malee shira mootummaa kanaatiin qabame kun reebicha mana irratti raawwatamu kan himamu hoggaa ta'u fulbaana 2020 akka waaree booda mana hojii isaa Finfinnee Askoo jiru humna tika mootummaatiin erga ukkaanfamee achi buuteensaa dhabamee booda reebicha mana irratti raawwachuu kan agarsiisu suuraan gara fuula marsaalee hawaasummaa irratti gadhiifame ni mirkaneessama. Fuula marsaa hawaasummaadhaa kan kaadiree bilisiginnaadhaa Mimii Jaarsoo kan jaamu irraa beekuun akka danda'ametti dargaggoo Daani'el mataan isaa rukutamuudhaan dhiigni akka malee yeroo irraa bahu suuraan agarsiisu kan saaxiluudha. Akka toorri miidiyaa hawaasummaa kanarratti yaadonni ibsamaa jiran himanitti qaammeet akka 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Kumsaa Hirphaasaa kan jaamutti aanaa gaafatamaa waajjira dhimma nageenya godina Shawaa Lixaa kanneen opereeshinii marsaa kana gaggeeffameen aanaalee godinichaa garaagaraa keessatti humnoota diinaa shanee jaanii kan waaman saba Oromoo mirga isaatiif falmatu irratti tarkaanfii fudhatamuu beeksisuu isaaniitu eeramaa jira. Barreeffama fuula kana jalatti suuraa dargaggoo Daani'el kan haala reebamuu isaa mul'isu mataa isaa keessa dhiigni gara adda isaatti yaa'uu fi tiishartii harka irratti baatee dhaabbatu akkasumas suuraa rasaasa baay'ee fi uffanni muraasni miila isaa jala jiraachuu agarsiisu kan kaadiroonni kun gara miidiyaatti baasuun maxxansani. Dhimma kanarratti akka namoonni keessa beekan tokko jaanitti dargaggoo Daani'el mana hojii maxxansaa isaa tiishartii suuraa Haacaaluu Hundeessaa fuula dura irra jiruu fi duubaan ammoo suuraa Jaallaggasaa Waggee irra jiru qofa harkatti qabatee turuu isaati kan eerame hoggaa ta'uu haa ta'uti humnoonni tika mootummaa kunniin tiishartiin inni harkatti qabatee jiru sanitti uffata loltuu fi rasaasa itti dabaluudhaan akka waan inni deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo isaan shanee jaanii waamaniif gochaa jirutti fakkeessuudhaan suuraa kaasanii ittiin yakkuudhaaf akka ta'e qaamonni fi namoonni itti dhiyaataniiraa jiraniin namoonni dhimma kana keessa beekan kan yaada gara miidiyaatti kennan jaanitti dargaggoo Daani'el irraa miidhaan ga'uu fi itti gaafatamaan qaama dhimmi kana ilaalchisu ibsa kennee Kumsaa Hirphaasaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenya godina Shawaa Lixaa ta'uu hoggaa dubbataniin kanuma wajjin wal qabsuudhaan dargaggoon kun hanga ammaatti eessa akka jiru waan hin beekamneef namni kun gaafatamuu qaba jechuudhaan namoonni kun himaa jiran. Gama biraatiin ukkaanfamuu dargaggoo Daani'elii fi sababa kan ta'e deeggarsi inni Oromoo Walloo mootummaa Bilisiginnaadhaan kan Liyyuu Haayilee Amaaraa waliin ta'uun manaa fi qabeenya isaanii irratti gubeef inni taasisaa jiru ta'us hedduun isaanii kan dubbatan hoggaa ta'u mootummaan uummata Walloo qe'ee isaanii irraa buqqisuun gariin ajjeesee deeggarsa hamaa kan hin gooneef hoggaa ta'u dargaggoon kun waan dandeen marsaa 5 oliif gara Walloo imaluudhaan maqaa anis Walloodha jedhu moggaafatee gargaarsa godhaa jiraachuu isaa gabaasa kanaan dura nu bira ga'e keessatti isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu gama biraatiin naannoo Tigraayitti baatilee 9 oliif lolli gaggeeffamaa kan jiruu fi goolamamaa keessa kan turte keessatti namoonni fi beeladoonni beelaa fi yaala fayyaa dhabuudhaan du'aa akka jiran biiroon qonnaa naannichaa beeksisuu mul'ate. Gandootaa fi magaalota keessa hanqina nyaataa fi qorichaa hamaatu jira kan jaanii fi rakkoo jiru kan nuti beeknu caalaa hamaa ta'uu danda'a jechuudhaan adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti TPLF jalatti hoogganaa kan jiran biiroo qonnaa Tigraay kan ta'ani Dr. Atiin Kutumas Gaboo miidiyaatti himaniin naannicha kana bulchaa kan jiruu fi mootummaa federaalaan shorar keessaa jaamee kan labsame gareen TPLF ibsa baaseen baatii hagayyaa keessa qofa namoonni 150 ta'an beelaan du'anii jiran jiram. Duuti kun jiddu galeessa Tigraay Maayiqineetal qollaa Tembee fi Tanqwaa Milaash Baha Tigraay Haawuziin akkasumas kibba Tigraay Silaawaa fi Indaa Makoonii bakkoota jaamanitti kan mudate ta'uu ibsi kun kan yeroo hoggaa ta'uu dabalataan kaampiin baqattootaa keessatti illee namoonni beelaan akka du'an eeranii jiraniin. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii United Nation akka jirutti naannicha keessatti namoonni 400,000 ta'an beelaaf saaxilamanii jiraachuu kan eeree fi namoonni miiliyoona 5.2 ta'an ammoo deeggarsa akka barbaadan eeree ture. Waraanni humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa kan garee Bilisiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiruu fi kan sadaasa darbee eegaleem hanga ammaatti itti deemaa jiru haala dhimma naannoo keessaa jiru hamaa godhuudhaa fi rakkoo naannicha keessatti geelle addunyaan akka hin dhaqqabneef illee danqaa turuu mul'ataa jira. Hanga yeroo dhiyootti dhaabbileen deeggarsa namoomaa gargaarsa barbaachisu dhaqqabsiisuu akka hin dandeenyees komataa kan turan. Torbee darbee kuusa nyaataa Tigraay keessaa qabu duugamee dhumaa jiraachuu kan himame ta'us rakkoo jabaan uumamuu akka malu ammoo UN'n akeekkachiisee ture. Mootummaan Itoophiyaa ammoo sanbata darbee erga naannicha keessatti rakkoo hamaan uumamuudhaa fi miidhaa beelaa ga'een namoonni duddu'anii boodam konkolaattota gargaarsaa fe'aman 500 gara Tigraayitti
galuufi jechuudhaan himem gargaarsi namoomaa ariitiidhaan akka dhaqqabu gochuudhaa fi lakkoofsa bakka sakatta'insaa itti godhamu xiqqeessuu beeksisee kan ture. Ta'us garuu United Nation gama isaatiin dilbata darbee konkolaataawwan gargaarsaa fi aman akka mootummaan Itoophiyaa jiru 500 osoo hin taane 100 magaalaa guddee Tigraay Maqalee seenan jechuudhaan kan mirkaneesse yoggaa ta'u dhaabbatichi fedhii jiru guutuudhaaf konkolaataan 100 guyya guyyaan Tigraay seenuun dirqama jee jira. Tigraay keessatti namoonni beelaan du'aa jiraachuu ilaalchise mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu hanga ammaatti waan tokkollee waan jeen qabu. Aangaan qonna naannoo Tigraay kun namoota beelaan dhumaa jiran kanarratti kan dubbate Dr. Atiinkut Masgaboo sababa deeggarsi dhabamuutiin beelli naannicha keessatti babal'achaa jira jechuudhaan dubbatanii. Itti dabaluunis duraan namni waan qabu waliin qoodee waliin jiraachaa ture amma garuu waan nyaatamu homaatu hin qabanii namni dandee nama biraa gargaaru akka hin jirreera. Haalli naannicha keessa jiru sababa boba'aa elektirikii fi tajaajilaawwan akka baankii hin jirreef jecha daranuu hamaa taasisuudha. Kan qondaalli kun himu akka isaan jaanitti beelaa fi rakkoon uumamaa jiru kana caalatti miidhaa kan jiru daa'immanii fi dubartoota kan joggaa ta'u naannicha keessa intarneetii fi bilbila dabalatee malli qunnamtii guramee waan jiruuf rakkoon jiru hagam hammaataa akka ta'e guutumattuu beekuun hin danda'amne jechuudhaan eerama. Ta'us namoonni beelaanii ija keenya duratti du'aa jiru kan jaanii fi rakkoo uumamaa jiru furuudhaaf gargaarsi nyaataa danqaa malee dhaqqabu akka qabu kan kaasan qondaalli kun wayitiin ganna ta'uun gaarii ta'us oomisha dhaqqabuudhaaf baatilee 3 hanga 4 akka gaafatu eerama. Dabalataan weerarri hawwaannisaa iddoowwan tokko tokkotti mul'achuu eegalees yaaddoo hamaa yaaddoo gubbaan akka dabalee kan himu yoggaa ta'u beeladoonnis waan hin talaalamaniif dhibeewwan garaagaraan du'aa akka jiranii namni kun kan itti dabaluun miidiyaatti himaa ture. TPLF ibsa baaseen buufataalee fayyaa waraana keessatti barbadeeffamuu fi manneen daldalaa dhaltoota Tigraay kutaalee biyyattii garaagaraa keessaa qaban cufamuun rakkinicha ammeesseeraa kan joggaa ta'u waraana Tigraay namoonni 1000 lakkaaman lubbuu yoo dhaban naannolee ollaa Amaaraa fi Affaar keessatti dabalate namoonni miiliyoona 2 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jirani. Odeessa addunyaa keenya kanarratti wantoota adda addaa raawwatan wajjin taatee addaa Indiyaatti raawwate tokko akka jirutti rooba kadhachuudhaa fi ijoollee dubaraa qulqullaa'uun dhaga'ame. Giddugala Indiyaatti kadhannaa roobni akka roobuuf taasifamuuf ijoollee dubaraa 6 qullaa akka deeman kan taasifame yoggaa ta'u dhimmi kun ganda Bundelkhand naannoo Madhya Pradesh jedhamu iddoo hongeen itti mudatetti kan raawwatame ta'utu himama. Viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifaman ijoolleen dubaraa kunneen muka huccuun itti hidhamee gateetii irratti baatanii qullaa deemaa akka turan agarsiisa. Gochaan kun waaqa rooba isaan jaan gammachiisee roobuu nuuf fide jechuudhaan kan hordoftoonni amantichaa itti amanan ta'uun kan himamu yoggaa ta'u koomishiniin eegumsa mirga daa'immanii Indiyaadhaa bulchiinsa Damohaa dhimma kanarratti gabaasa niin barbaade jechuun kan dhaga'ame ta'us poolisiin Madhya Pradesh hanga ammaatti himannaa isa bira gahuu baatus dhimmicha qulqulleeffachuuf qorannoo jalqabuu isaa hime. Ijoolleen dubaraa kunniin qullaa akka adeeman taasifameera taanaan tarkaanfiin fudhatama jechuudhaan miidiyaatti kan himan poolisiin naannichaa akka viidiyichi agarsiisutti garuu ijoolleen waggaa 5 illee osoo hin hafin qullaa dubartoota faarfatan biroo waliin deemaa turani. Ijoolleen qullaa yaa'an ganda san keessatti mana namaa tokko irra deemuudhaan midhaan nyaataa funaanu kunis boodarra mana amantaatiif akka kennamu himani. Kuni rooba nuuf fida jetti dubartiin sirna kana irratti hirmaattee fi qullaa deemaa turte akkam. Qondaalli Damohaa Krishna Chaatiyaan akka jaanitti ammoo maatiin ijoolleen kun sirna kananaaf heeyyama kennanii jiranii ofii isaanii tufuu irratti hirmaatan jechuudhaan wanti godhame sirrii ta'uu kan himu yoggaa ta'u haala kanaan bulchiinsi barmaatiilee akkana faayidaa akka hin qabnee fi bu'aa barbaadame akka hin argamsiisne itti himuu qofaatu danda'ama jaaniim. Qonni Indiyaa rooba irratti kan hundaa'e yoggaa ta'u kanaafis kadhannaa waaqa roobaaf taasifamu naannoo garaagaraa keessatti ni raawwatama. Hawaasa kana keessatti rooba roobsuudhaa fi kadhannaan ibiddaa ni jira. Loocuu yookiin sirni harree waliin gaa'ila raawwachuu jedhamu kadhannaan kun waaqni rooba akka isaanii taasifamuudha jechuudhaan kan raawwatamu ta'uunis kan himamu yoggaa ta'u amantoonni kadhannaan kun namoota yeroo rakkoo isaan gargaaraa jechuudhaan kan dubbatan ta'us garuu qorattoonni aadaan akkanaa abdii kutachuurraa kan raawwatamudha malee dhugaa miti jechuudhaan kanneen haala kanarratti qorannaa taasisanis ni himani. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun saatanaaf qabannee dhufne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa sagantaa fi oduu itti aanuun hanga deebinee wal garrutti yeroo gaarii qabaadhaa.